Isiraa'el eebila dhufu kana keessaa kaasuun koolugaltoota lammii Itoophiyaa ta'an kumaan lakkaa'aman walitti qabdee biyya ari'uuf akka jirtu miidiyaan Middle East Monitor jedhamu waldaalee siivikii wabeeffachuun gabaase. Gabaasni kun itti dabaluun biiroon bulchiinsa uummataa fi immigireeshinii Israa'el eebila irraa kaasuun murtee mootummaan biyyattii amajjii 2024 dabarsee hojiirra oolchuuf hojjetaa jira jedhee jira. Dhaabbileen mirga namoomaaf falman mana murtii waliigalaa Israa'elitti ol iyyatanii kan turan yoo ta'u, manni murtiis ejjennoo mootummaa kana tursee ture. Garuu dhiyeenya mootummaan akka murtee kana hojiirra oolchuuf manni murtichaa karaa kenneera. Gilad Plombo miidiyaa Middle Eastiif ibsa kenneen taate kanaan lammiileen Itoophiyaa 8,000 ol Israa'elii ari'amuuf akka adda baafamanii jiran hime. Kanaanis aangawoonni namoota dubbii kakaasan jechuun to'ataa jiraachuu ibse. Dhalattoonni Itoophiyaa mirga jiraachuu kan gareen kennamu hin arganne hojii kamuu hojjechuu hin danda'an amma hedduun qabamanii yeroo booda lakkifamanii jiru. Yaadni jirus boodarra warruma kana biyya ari'uudha jechuun dubbateera. Bazii Geexee barreessaan lammii Israa'el kan dhalootaan Itoophiyaa koolugaltoonni kunneen yoo biyyatti deebi'an keessumaa warri Tigraayitti baqatan rakkoo hamaaf saaxilamuu malan jechuun Middle East Monitoritti hime. Paalaamboon illee yaaduma kana dhiyeesse. Naannoleen Itoophiyaa hedduun ammas lolaa fi beelaan rakkataa jiru kana keessaa naannoon Tigraay ishee tokkodha jedhe. Karoorri koolugaltoota lammiilee Itoophiyaa kanneen Israa'el ari'uu kun wayita Itoophiyaa keessa muddamni jirutti hammaatetti kan mudatedha. Dhaabbanni mootummoota gamtoomanii bara 2025 aga walakkeessa rakkoo naannoo biyyattii bakka adda addaatti jiruun namoonni miliyoona 3 ol qe'ee buqqa'anii akka jiran ibsee ture. Akka dhaabbanni asaaf kan Israa'el keessatti mirga baqattootaaf falmu jedhutti Israa'el keessa koolugaltoonni 72,000 ol kan jiran yoo ta'u, hedduun isaanii mirga biyya Israa'el jiraachuu kan gareen kennamu jalatti kan jiraatan ta'uu ibse. Kana keessatti dhalattoonni Itoophiyaa mirga kana kan hin arganne ta'uu eeree kunis rakkinaaf kan saaxiludha jechuun akeekkachiise. Kun Gido Biography'dha.